dhaabbadhee cinqamee eessa geesse as geesse jedhee maatii isaatiin biraan gaheen akka inni waan afaan hin beekne akka waan inni daa'ima ta'etti jechuudha. Filaaworii fi iskiriimii asirraa naa kenna kar tokkoon qoonqoo ilmaan kiyyaa cufa kar tokkoon qoonqoo isaan cufaa bira. Sigale kun hundi maaliif aarsaa namni ilmoo ofiitii kaffalu ilmaan kiyyaan kaffala. Bakka abbaa ilmaan kiyyaa hagam tokko yoo namii dhayyuu ani ilmaan kiyyaa keessa aarsaa kafaluu qaba jedheetiin aarsaa kana hunda kafale. Garuu inni hadha adaduma jireenyi itti tolaa itti aanjeffatamaa haala mijeeffataa lakkaa inni duraanuu pilaanii baaseeti kan inni asii galu. Sigale adada haala jijjiirrachaa waan hunda mijeeffataa deemuun kana naan jette ana ofiifuu ka jireenyi an ofii kootiifuu jireenyi mataa na banee jiruun ilmaaniitii fi jiruun kiyyaaf jiruun isaa ka mataa na banee kiraa manaa ilmaanii yaada ka barumsaan yaada qoonqoo isaanii yaada qoonqoo kiyyan yaada sigalee duraan isa baasuudhaafan halkanii guyyaa UN dhaabbadha. Tokkoon siifu ati kana naan jette akka waan daa'ima ta'etti siifu ati kana naan jette ati kana naan jette naan jedhee booda macarrashaarratti aniifati gonkumaayyuu walii hin taanu. Abadan amaanni dhufee jireenya na wajjin hin jiraata jettee hin yaadini gaafa inni naan jedhu wallahi laaziman soba na fakkaate. San darbee na duuba makiinaa sana ani osoo isaa wajjin rakkadhu osoo maallaqa akkaawuntii isaa irratti galchuu fi na duuba makiinaa sana gurguraa naa erga. San darbeetu warra ispoonsaraatiin bilbilee ispoonsar san kaansil godhaati ana gahee kiyya naa kennaa naan jedhe. Amaan ati sila dhugaadhaan waan kana haasofteena haasa'ee jira. Dubbadhee jira barbaadu ani osoo xiyyaarri Ameerikaa irraa dhufee barrii mana kiyyaa kana bira dhaabbate hin deemu naan jedhe. Kee haafu ilmaan keetiifoo maal yaadda waadaan aniifati ittiin walii gallee biyya galte kanaa miteena namni waadaa ofii deeggaru hin jiru naan jedhe hasaaba jijjiiree jira. Yoo aniif ilmaan kee wennaan yoo jiruun sittadhaa biyya qabdaa biyya keetti deebii kanaan jedhe. Sigale kana hunda yuuso mana fakkaata bakka firaanki mana fakkaata sigale hadda ammootu ana cinaachi kiyya gaafa na cabee ilmaanii fi isaaf jecha cabee cinaachi na cabee gaafa ani kara hundaanuu abdii kutu bultii biraa jaarrate. Ambar cinaacha gadiin ittiin bahee hojjetadhee ilmaan kiyya gorshuun qabu bar namni bar sa'a maanada dhuba miidiyaa kanarraa taa'ee boobar hin maraatte mucattiin naan jedhu bar amma ani hin maraanne bar ammaraattu miti bar an jiru ilmaan kiyyaatu na maraachee bar. Aarsaan ilmaan kiyyaa kaffalaa jiruun na maraache kaayyoo ilmaan kiyyaatiif ammaraadhe malee ammaraattu miti. Hadha haasaan harkaa fashaleessu jedhanii ganaa deemanii guruuppii achiina isin ijaaratanii mucaan isiidhaaf jecha qabamee biyya galee mucaan ijoollee jaallataa sagal ijoollee yoo jaallate maaltu ilmaan isaarraa isa fageessare. Hatta anuu yoo isa miidhe hajen ilmoon isaa isa miite ani osoo inni na miidhu ilmaan isaati aarsaa kafalaan jiru anuu yoo isa miidhe bar ilmoo isaatiif jecha aarsaa kafaluu qaba bar. Ilmaan kun bar maqaa isaatiin yaamamti malee maqaa kiyyaan hin yaamamtu bar. Saala amaan jedhamti malee saala siifuun jedhamtu bar. Guyyaa tokko gabbee waan isaa haasa'een beeku waggaa 4 inni ammoo jireenya isaa keessaa waan na baasee kun dhimma ilmaanii waan ta'eef dirqama waan jiru hawaasatti himuu qabu. Sure 100% an ammoo quraana rabbiitiin hin kakadha waan boru isinillee arguu teessan mee biyyoo lafa jalatti si awwaalee yoo waliin jiraate mal akka inni fuudhe ammoo kun ammataa ilmoo kiyyaa qabee sin kakadhaan. Rabbiin ilmoo hin kenniniif inshallah kana booda ilmoo maalii argataa miti si jammar. Ani dhara wayirra kaan jiru wanni ani haasa'u hundi isaatu dhugaadhaan. Ganaa lafee na caccabsee cinaacha kiyya na caccabsee cinaacha ilmoo kiyyaa caccabsee ganaa hin sobdi miidiyaa irratti ajandaa barbaaduudhaaf haasofti naan jedhani ganaa na dudduubbatti jechuudha. So ani waan haasa'amuu qabu haasa'ee jira an hadhas borus wanni an barbaadu Oromoon miidhaa kiyya naa beeytee jireenyi kiyya akkamittan kaleessa akka dabarsee amma sammootu ilmaan kiyya jireenya akkamii akka jiraachisuu qabu haala naa mijeessuu qaban haala gaafaan isiniin jedhu maallaqaan miti an Oromoorraa ganzaba tokko hin barbaadu haa galatooman Oromoon kaleessa nu gargaaree jira rabbiin jeezaa isaanii jannataan haa kaffaluufi isinii galee kana boodaan ilmaan kiyya dalagee hojjedhee jiraachisuu hin danda'u hin qabu garuu kalee kiyya tokko gurguree tan nyaachifadha ilmoo ko wallahi billahi an ilmoo kiyya ilmoo inni hadha hitti ilmoo inni hadha natti tuffatee isinii galee
ilmaan inni hadda maqaa isaanii dhahuu dhiisee natti darbee jireenya biraa eegalee carraa ilmaan kiyyaa kana na jalaa balleesse. Inshaallah ba'iznillah ilmaan kiyya yoo rabbiin jedhe biyya buddise kalee hiyya gurgureen jiraachifate of duuban deebi'an. Dubartiin inni kana na godhe sana na godhe dhee maraateellee jireenya ofiillee jiru ilmoo ofiillee balleessuu miti yaad. Man jiraadhaan hireen harka rabbii jirti. Siif ammaan jedhamee taa'ati jechuun waa hundayyuu anoonni siin jechuu barbaade akka kiyyatti jechuudha. Ati Oromoodha wanni jettu anama bar isaa walitti illee deebitanii addaan illee baatanii sun harka rabbii keessa jirti. Wanni jechuu barbaadu guddaani ati uummata Oromooti waan jettu. Anammallee kan hubataa marqaa hubatatu arga jedhan sanii Oromoo. Mucayyoon tuni rakkinna waan irra dhaabattuuti kan isiin barbaaddu. Rakkinna waan irra dhaabattu. Osoo waa irra dhaabattee sa'aatii isaa wal caqacaqan sanuuyyuu hin qabanii. Anillee kanuma wanni isii keessatti illee gallaalee hubataa jiru. Akkuma isiin jette yoo ta'e malee daqiiqaa takkaayyuu dhaabattee mucayyoon tun waan nama bishaan gad jedhee ol fuudhuu danda'u miti. Nama qaama isii bitaa mirga isii keessa handhuura keessaa qalanii baasanii sibiilli yoo xiqqaate seentimeetira meeqa ga'u qaama isii keessa jiru jechuudha isiin tun. Nama handhuura hin qabne nama handhuurri qaama isii keessa hin jirre namni ani qaama isii san argee dhugaa rabbii uf jibbe akka wayii kanatti dubartii ta'uu kiyya kanayyuu guyyaan uf jibbe yoo jiraate tokko guyyaa san qaama isii kana gisee isiin ol molkattee nama mul'ifattu. Osoo laaltanii argitaniiti jechuudha. Wallahi rakkinna waan vajoo jaarsa jaartii jirtu jiru kan illee rabbumatu beekaa rabbummaan bichaan haa xumuruun jedhaan ka isaafisiidha. An jireenyuma isiitti na yaachisutti jira amma jireenyuma isiidha. Wanni gootanii fi irra dhaabdan tokko wanni murteessitan tokko yoo jiraate hadha boru iftaan osoo hin jedhini waa murteessaa fi an kanuma jechuu jira. Wallahi siifuuti ya rabbummaan keessa kan kee argu bichaan. Rabbummaan gallaalii nama argu bichaani koomentii banaa faamilii koomentii banaa namni koomentii cuftanii namnummaa rabbummaan bichaan formaata sii haalaatu hin booyini hin cannaqamini rabbumatu jira. Bara wayiin hin mammaatta. 2026 hookaa kama biraa ta'ee dhufa laale. 24 saniin darbee 3 saniin darbee 5 saniin darbee 26 yookaa jireenya biraa ta'a. Amshirsiin jedha waan biraa waan jedhu hin qabu. Yoo dandeette jaarsotatti sheekotatti illee lafa irratti himadhu. Ma dandeette waan kana. Ani himadhee dubbii bara asirra lafa irratti fixee dhufee tan waan godhu dhabee bar jechuun bara nama yaani lafa irratti haasa'anii jiran hadhaa miti bar kaleerraa haasa'amaa jira waggaa afur guutuu haasa'anii bar si galee. Saniifuu waan kaleessa dadhaban har'a maan naa gochuu danda'an kanaafuu ammootu hawaasni Oromoo kan inni beeku akka aniifamaan walii galtee qabaannee miknaatuma nammeenya isaa sooshaal miidiyaa kanarratti naasa waan ta'eefu akka inni na gargaaraa jiru akka inni hatta biyyayyuu jiraatee ijoollee kanaa waa godhaa jirutti beeku. Garuu dhugaan jirtu kanaa miti waan ta'eef ammoo kaleellee uummata Oromooti waliin rabbii gaditti uummata Oromooti waliin asiin ga'e ijoollee kiyya kanaaf hawaasni Oromoo rakkoo kiyya naa beekuu qaba. Akka tasaatu osoo an ka'eetu rakkoon wayituu biyya baqaati akka tasaatu ka'eetu yoo waa ta'eetu meebi'an nama na dhukkubu bakka itti kufu hin beeku. Mucayyoon kun meebiif jireenya biraallee eegaluu dandeessi yookaan na biraallee baatee qabamuu dandeessi galee ilmaan kiyya akka anaa fi rabbii gaditti hawaasa Oromoof ana malee akka nama tokko hin qabne himachuu asumarraan hin barbaada. Gaafa ka'ee rakkoon tokko na mudate firri jaraan dhaba hundinuu ana fira jedhee si galee. Abbaan hadha nugatellee boru gaafa rakkoon tokko narra ga'ee yoo sireerra ciisee yoo fayyaa dhabe ilmoo kiyya jedhee sokoo ibnisu miknaatum ijoollee kana namni kaanuuyyuu ni barbaada jechuudha. Ijoollee guddattee fuudha geesse namni jibbu hin jiru sii galee. Kanaaf ammoo warri sii fuudhaa jecha qabamee gale maalii jettan sana isinuu ni beektan maaliif akka qabamee gale siifuu jedhee waa ani gaafa inni qabamanuyyuu isaa wajjin hin jiru aniif inni nu gargar baanee jira abbaa ilmaan kiyyaa ta'eef waliin rakkachaa ture malee. Kanaafuu dhugaa jirtu isinitti himee jira. Ani immoo wanni iccitii jaarsa keetii baaftee qabadhu warri naan jettan jaarsa wanti jedhamu hin jiru. Jaarsi kiyya osoo jaartii hin fuudhin fuudhee jira inni amma jaartii namaati. Jaarsa keetii naan hin jedhina jaarsa namaati inni abbaa Sifu eegme jaarsa keetii jaarsi bakka
Nalageet taasifu jaarsi gaafa bakka jaarsatti argamee godhe jaarsi kee kasiin jedhanii yoo dhiira ta'e dhiirri bakka dhiirti dhoollee dhoolu wanni gurrarra qabanii maqaa isatti godhaa maqaan balleessinaa iccitiin baasinaa jedhantu naan taatu'an. Iccitiin isaa ka wayiituu kan baane maaltu jira. Jaarsi gaafa haadha ilmaanii gate jaarsummaa lafa kaa'e dhiirummaallee lafa kaa'e. Ana biratti akkasi. Kijiba irra hin qabinaa baalallee irra hin qabinaa dhugaa jirtu lafa kaaha. Hadhan wanni fi furratte bor anarratti ta'a jedhi fi fudhan. Yoo obboleetti tantee taate hoo. Yoo obboleetti te si gubuu qaba rakkoon isii. Haga namni dhoksite intalli tun. Haga namni obsullee obsite intalli tun. Yaa kiyanoo ilmoo waliin nagata hin maraadha dhugaa si himan kijibu anini. Ilmoo tan ijoollee afur takka waliin namni jiraachuu hin danda'u yeroo kanatti. Jiruun tahammaate tabiyyaa tahammaate biyyaan baatti ulfaate. Ka namni isii garagalu hin jirre. Ka dhaabattee deemuu hin dandeenye. Ka sibiilli garaa isii keessa jiru. Maaltu osoo waayyuu balleessite maaltu badii isii argaa namatti mul'atu daa'ima tana ta'uu qabdi lubbuu nama afuriitiin jirti ijoolleen tun dhukkubsatuu dandeetti isiinuu kufuu dandeetti isiinuu lafa dhahuu dandeetti ijoollee tana kophaa baatti silaa namatti isii gargaara silaa namatti isii waliin dhaabata silaa namatu lafaa isii olii fuudha hireen isii gootee hiree dubartii Oromooti hireen nuu kennamte hiree addaati silaa alhamdulillah jedhaa malee mana keenya ka dhokattee jira. Kana gabbahanii wanni isarra baala qabanii wanni isa ol fuudhanii iccitii isa tuf baase maa isitti si baase gaafa isiin baala itti uffiste isa baala ofirraa fuudhe gaafa isiin barcuma kabajaa jala keetti isa tuf jalaa dhiite gaafa isiin matatti isa baate isa kophee jalatti isii deebise maa sobdan wanni jiru murtii micayyoo tana gargaaru isa hoo waan isiin biraa qabdu haa kennaniifi wanni isiin jette hadhallee maallaqa naa kennaami. Hin cab'eena buulaa miti. Hin kufeena kaasaa miti. Hin bohee mimmaan irraa xaragaa miti. Waatu bira naa jira. Waan san irraa naa fuudha. Hin kennu jedhe. Kun namaa dhugaa isinii himaa. Kun namaa kan maqaan badee mataan bade. Intala akkam fuudha. Tasiifuu noratiin osoo isiiyyuu amalli jabduu ta'e. Yaa dhuguma rakkoo dhiisaa dhiitee rabbuma beeka. Garuu yeroon kun yeroo isii gatanii mitika. Yeroon kun yeroo isii dhiisanii mitika. Yeroo qabdi wanni marru ijoollee nuuf hin dandeenye ijoollee nuu ba'aa barbaaddi ijoollee nuu nama isii gargaaru barbaaddi yeroo kanaa ka namni isii gatu sammuu teessaniin fageessa achi ilaala iji ilaaltee fagootti waan garre tammuu taanuuf keessaa baasan jetti Oromoon firoomallee gosoomallee gantoomallee hin barbaachisu nuti dubartii akka dubartiitti dubbadha osoo ana ta'e akkam godha jedhe osoo obboleetti tantee taate hoo. Osoo intala haadha abbaa keetii taate hoo osoo ilmoo gudeeda teetirraa baate hoo hagana dhobsitan marri keessan honki jibdani gabbaatanii lallabdani miskiina intalaa argattan wallaahi osoo ana taate muka sidi cabsa seera jira jedhe dhugaa isinii himaa laaftuu argattanii akkatti qabattan wallaalti Oromoon duruu dubartii laaftuu yoo argite mataarra baadnee haa utaallu jetti kabajaa hin qabdan isinii amma murtii intala tanaa yeroo gabaabaa keessa kennamuufii qaba waan isiin gaafatti bakkatti godhuufii qabdan. An asiin dura irraa bahe sababa mucaan tana Oromoo tanarra gaafa mukayyafaa san irraa bayan gaafa mukayyafni manni silaa hoo anduutu san wallaahi gaafas irraan bahe garee keessa teennee kadhataa dhayne banii aadamni jalaa dubbatu diite gaafas hadhaa kalee miti rakkoon intala tana hadhaa ballee miti boohichi intala tana mana amma dhiyoon tana mana muktaar deemte dhee hobolaan kada waan fuudhu dhabe dullachi jaarsa dhabaaf ilmoo dhabe jala deemee mana amaaraa deemte jedhaan kabirrii takka isiin gargaara. Mana amaaraa fi haadhatiyya yoo jaldeessi nama fakkaatee sitti dhufe bira dhaqi ati garaa siin laafnaan jaldeessa san sii wayya ilma namaa kanarra yoo garaa laafee sitti dhufe jaldeessi bira dhaqi ilmoo teeti si fayyannaan dhugaa sii himaanin kijiba fakkeessitan kana dhiisa maqoomallee hin eeggattanii gosoomallee hin eeggattanii biyyoomallee hin eeggattanii maqaan baddanii mataan baddanii osoo maqaa qabaattanii osoo sirna qabaattanii osoo nama gosa jabduu taatanii ilmi keessa miidiyaa irratti hin kadhatamuuf dhugaa siimaa qabadha. Osoo nama gaarii taatanii osoo maatii gaarii taatanii osoo mataa kabajaa maatii qabu taatanii isiin wadhabuu baatte dhalatteessa miidiyaa irra ta'anii ittiin hin kadhatan isintu uummata ofirraa bahe waan ta'eef qabadhaa salphina keessanii dhalli keessan barandaarraa hin boohu. Barandaarraa ol galfattan yoo dura kabajaan biyyaa gaafa ati ifitti horte biyyaaf nama kabajuun ilmoo teessan dhalatte barandaarraa ol deebifadhaa yoo dura. Maal kijibdanii garatte isiit akkana badii beetoo qabaatte badii isiiti miti kalaaloon hadhatti wanni allaalu miidhama isiiti wanni allaalu ammatti miidhama isiitiif carraa ijoollee isii ilaala'an ijoolleen tana maaltu isii mudata
Osoo biraa kuftee eenyutu achi lafaa fuudha. Osoo biraa cabxee eenyutu harka isii qaba. Guyyaa tokko osoo dhukkubsattee siifuun namni gabbahee ijoollee sana bishaan qabu jira. Maaki jibdan osoo daqiiqaa 10 bira isin kaahanii irraa qabuu hin dandeettanii. Wuddeellaan harree marti mana banatee afaan bana. Ka osoo dhalee akkatti guddifatu hin beekne. Ka paambarsii akkatti dhiqatu hin beekne. Maqaa keessa dubartii taatanii waa'ee dubartii naaseenaa keessattuu. Isin dubartii bakka deemtan hin beeytanii bakka itti kuftan hin beeytanii dhiirri Oromoo tasiifuu akkana godhe anaasillee bor akkas godha waan ta'eef afaan kee lugaamadhu. Kabajaa dhiira Oromoo tana. Isinii dhalleellee kabajaa hin qabnu. Isinii horreellee kabajaa hin qabnu. Isinii obsineellee kabajaa hin qabnu. Isinii dhoysineellee kabajaa hin qabnu. Matattillee isin baatan kabajaa hin qabdu. Isin la'annoo harree waan taataniif. Harree kana maraa godhaniif ifirratti hin beeyin. Nama osoo taatanii hin adooddani. Gabbahii dhiiraa dubartiin iyyoo wanni tun obboleettii hin dhaqqabin jetti. Gabbahii mucattii tana kabajaa itti hodha. Waan isiin barbaadde funyaan qabarraa fuudhaafi. Wama tokko lama isin gaafatte waan san bakkatti godhaa hoo dhiira taatan yoo abboo isin dhiira taatan yoo gosa teessanii saalfattan yoo biyya teessanii saalfattan yoo maqaa keessanii saalfattan yoo saba keessanii gaafattan waan xiqqoo isin gaafatte waan xiqqoo san funyaan qabarraa fuudhamee nu garsiisaa isin dhiiraa barana. Goota qamisii jala goota maggaarrajaa duubaati isin tabeera dubbatuu malee waan dhiirsi dubbatuu hin beeyne. Bara maraa beerarraa haasoftan bara maraa beeran loltanii isin. Kootto amma ana wanni isin beetan haadha faaxeetiin lola anaan lola. Isin